Guys, har'aa akkuma argitanii meeshaa mana keessaa gadi guurrachuutti jirra. Mana jijjiirrachuudhaaf jennee manni kan keessa miti moo sababa maalitti mana jijjiirtuu kiraayii keessa jirtu moo hidaa mootummaa sinirra jira gadi si yaase moo mikinaanni keessa maalii kan jettanidha yoo ta'e turtii keessanii viidiyoo kana wajjin godhaa bakka tokkoyyuu hin deemina. Garuu xiyyeeffannoo isin gootanii soofaa kanarratti jechuudha. Soofaan kun kan isin fuulduratti mul'achaa jiru kun abbaa tokkooti sanama tokko teessisuudha. Duuba isaas fuuldura isaas immoo sirriitti gaggalagalchaati ilaalaatii otoo isin ta'ee akkam gootu isinitti tolamoo isinitti hin tolu walumaa gala isaa gootummaa viidiyichaa wajjin turaami. Gaan isiniif haa ta'u gaa'is akkam jirtu nuti jirra waaqaafaa galatu yaa akkuma jalqaba irratti argitanii manni keenya irra duwwaa ta'etu jira. Mana keessa soofaan gadi yaa'ee jira. Gammeen immoo hojii deemee rorachii dhufu akka ittiin tolli nan beekamaa durumayyuu yaada sanarratti walii galaan turre baay'ee wal fallisaa turre. Ani baasin jedhaan hin baasu, ani baaseetiin baasu, ati kana jijjiiri sana jijjiiri kanaan jedha. Akkuma isin beektanii walumaa gala amala nuti qabnu jechuudha. Amaluma nuti qabnudha. Nuti fedhiin keenya baay'eedha. Warra dhiirotaa immoo mataa jabaatu, garaa jabaatu. Hin jaallatani waan akkasii gaggalagalchuu. Kanas ta'u sana wanti hundumtuu akka garaa kunaaf haa ta'u jechuu miti. Fedhiin nama daangaa qabu sana naaf haa guutu jechuu osoo hin taane erga manni kan dhufii ta'e meeshaa mana ofii wajjin hin deemu meeshaa kwaalitii qulqullina qabdu taatee bakka kotonni mana keessa qucqucciin baay'achuu baatee wanti sidhaatii qabatu mana keessa jiraatee natti tola akka gootti jechuudha. Sanarraa wal qabsiisee soofaan keenya baay'ee tokko hin dabbara. Baay'ee furdaa baay'ee guddaa bakka. Guddina isaa kana isinittiin immoo tokkoo ishee ol kaasuu dadhaban abbaa tokko bichaa jechuudha. Isinillee irraa baay'ee soofaan keessan guddaadha baay'ee mana keessanii dhiphisee jira jettanii turtanii anillee jalqaba gaafa soofaan sun bitamee irraati kan hin kaase garuu ergan as dhufee erga jireenya jalqabneeti kanan waa'ee soofaa irratti mormii kaasuu jalqabe malee dura hin bareeda jechaan ture jechuudha. Waa'ee mana waa'ee minaamini meeshaa mana keessa hin jiru waan ta'eef achi taa'ee waan akkasii naasofnanii erga dhufee jireenya jalqabnee bakka soofaan kun natti tolaan jiru waan akkas siyaasaan ture nama ormaa ture mataa jabaachaa ture. Yaa mammoo injifannoon kan godhe immoo akkuma ta'e amansiisee soofaa mana keessaa gadi baasneetu jira jechuudha. Anillee mana hin jiru yeroo dhufu garuu sarpiraayizii dhamanii duwwaa jira. Innaa soofaa akkamitti akka bitamu soofaa akkamitti akka mana kana faana deemu kanaan duras deemnee turre ilaallee irraa yeroo sana garuu isa manaa maaltu bitaa sammuu akkam gootaa inni yoo gurguramu malee naan jedhe akka godhu godhee mana sana keessaa na baasee farniicharii deemnee turre. Amma immoo ergaa ishinaan jedhee namatti barbaade namni bitu baay'een argame iyyuu ture namoota mana babal'aa qaban keessatti soofichi hin bareeda. Soofaa kwaalitii qabu carqiinsa carqii turkii bakka maal jedhee isinitti baay'ee jabaataa ture. Namni soofaa sana bitate umurii isa waggaa 20 mana sana gadi hin baasu. Hin socho'u bakka soofaa baay'ee ajaa'ibaadha. Garuu manni keenya akkuma beektanii Ameerikaa mooddii hin dhiphate bakka. Keessumaa bakka teebiliin jiru bakka teebiliin nyaataa jiru jechuudha. Dhoksee jira diizaayinii isaas hin jiru. Yeroo achitti fayyadamnus firii deebitaanii fayyadamaa jiru. Sababni isaas sababa soofaan guuteef mana xiqqi jedhee guutee jira. Kanaaf an akka fedhii kootti meeshaa maqalal jettuun barbaadee jira. Akka fedhii keetti argatta naan jedhaa isinillee akkasuma immoo magaarracaan illee mana kana keessatti itti safarameen hojjetamne duraan kan mana kanaa jedhamee itti safaramee hin hojjetamne bitamiimatti goone sunillee waliin deemaan jiru magaarracaallee akka hojjechiisu itti naawwachaan jira. Ishii siifaa jedhu nan jedhaa hundumaafuu akka fedha keetti siifaa dhufu fedhii koo hunduma naaf haa gootu otoo hin taane jira mitiidha akkuma isiniin jedhe sanatti siifaa milkaa'u naan jedha. Akkasuma warri magaarracaa barbaadan magaarracaan hojjetameera garuu soofaa wajjin walitti fiduudhaaf yaalaan jira. Isin immoo gatii isaas warri barbaadan isin fayyada. Akkasumallee soofaa minaamin warri barbaadan qaxxaayee viidiyootiin isinii dhufa. Ammaaf har'aaf garuu kana fakkaataa jechuudha. Magaarrajaallee itti safarsiisneetu hojjetame ammaaf garuu hin fannifamu maaliif ganaa soofaan jira ganaa maal jira garuu jechuudha. Anamma tokko nama chaartii godhanii fe'aa jira. Yeroo namni nama mata dhagatee kan gara warri nama fe'u maal isin jechuun barbaade asirratti anam warroonni mana jaaru warroonni maal jedhu walitti dhufeenya amma kanaa hin qabnu. Rileeshiniin keenya akka kana tun taane haga kana walirraa fagaataa jechuudha. Innaa dhiironni waan mana keessaa hin beekan dubartiitu sirreeffata. Kanaafuu akkuma isin jedhe fedhii keessan
fi waan mana keessa wajjin deemu dursaa itti yaadaati galfadha. Nuti amma inni erga keessa jiraachuu jalqabe waggaa 4 fixe. Bakka gara 5ffaatti deemaa jira fakkaata erga manni kun ijaaramee xumuramee as galee yeroo sanaanii quba hin qabu. Erga walitti dabalamne immoo sirreessuudhaaf kamtu manarraa bareeda manni keenya akka makkatee yeroo baay'ee viidiyoo irratti hin argitu kamtu manarraa bareeda santu ta'a kan jedhu waa meeqa sirreessuuf yaaliin ture biteellee naan ta'uu dide maalillee godhennaan ta'uu dide bakka amma walumaa galasaatti soofaan kun manuma kanaa gadi ba'uu qaba soofuma kanatu waan mana keessa jiru hundumaa balleessaa irraa kan jedhu sammuu gotti yaalee namni simmoo soofaan kun guddaa naan jedhu na dabbara bakka xaqqa jedhee mana guute koota jalleessa manatti onnabni fakkaata. Innaa kanaaf isin fakkeenyaaf isa kan koo fakkaatu bitattoota hin taane kan biraa waliirraa ilaalamee hin taane manni kan sirrachuu qabu diizaayinii manni keessan itti ijaarame sitti beeka waan ta'eef teessanii itti yaaddanii kun akkam ta'uu qaba kun bakka kana taa'uu qaba sun bakka kana taa'uu qaba kan jedhu otoo itti yaadiin bittanennaan akka keenya kana taatu jechuudha. Kanaaf itti yaada meeshaa mana keessaa guuttadha. Namoonni tokko immoo silaa soofaan keessa mana guutuudha. Maatii daayiningi teebilii kan hojjechiistanii teebilii isa kan nyaata jechuudha. Inni immoo barbaachisa. Mana keessatti soofaa hedduu ta'anii teebilii nyaataa irratti nyaachuun teebilii soofaa wajjin bitamu irratti nyaachuun hafeeramu. Darbee immoo namatti isin tolu jechuudha. Bakki itti nyaata nyaatanis bakki soofaan taa'us haga danda'ame erga sirreessuun erga bituun hin hafne bakka isaa eeggatee isteeppii isaa eeggatee taa'ee natti tola natti. Yeroo teebiliin kan irratti nyaatamu hojjetame kun yaali manni bal'aama ta'ee natti fakkaata. Gaafan keessa deemee maal jedhee bubbulleetu ture ilaallu wantichi ta'uu didee bituun keenya namni sila meeshaa mana keessa jira sumatu isa ta'a waan ta'eef yoo gurguree deebisnee kan biraa bituu dandeenya jijjiiruu dandeenya mitiiree eeyyee kan jedhu kotiin walii galee malee kanarratti baay'ee na kaalleessee jira. Akkasumallee yeroo manatti galallee makaraa meeqaan galeedhaan soofaan kun har'allee makaraa meeqaan gadi baasnee jechuudha inni mana hin jiru. Namoota warra bitatan wajjin botonni maal jennee gadi baasnee har'a xirrikki jedhee jira. Kana booda soofaa waddaduun isaa hin oolu ayyaannis immoo dhufaa jira mitiiree ayyaana bara haaraa jechuudha. Bara haaraa jechuun yoo baay'eetti jaalamamanii namni sana wal qabate meeshaan dabalaama jira malee wanti intinaa hidhuun jiru. Garuu gatiin soofaan kun sitti gurgurame immoo soofaa nuti barbaannu diizaayinii nuti barbaannu wajjin hin dandeenye hin bitu maallaqa kan biraatti dabaluun dirqama. Kanaafuu dursa of eeggannoodhaan ilaallattanii mana keessan warra abbaa manaa keessanii achi teessanii meeshaa tokko bibbichisiisaa jirtan of eeggannoo godhaa. Istoophee dhaabadhaatii ilaalaa malee akkasii yaaddanitti dhufuu dhiisuu danda'a. Maallaqallee ka'a malee wanti mana keessa gadi immoo deebisanii gadi baasanii yeroo gurguramu birriin sun isin barbaadan deebisee hin bitu. Kisaaraa dabala malee gabii hin dabalu jechuudha. Akkas isiniin jedhaa viidiyoodhaaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Akka barbaaddetti diizaayinii nuti barbaadde siif argamu naan jedha. Torbee kana keessa yookiin torbee aanuma bitame yaada yoo sukkaaritti ka'uu baatee amma takka mana dubaraa ofii argu maal akka jedhu beeku. Naa ani garuu zimin jedha kana viidiyoo laayikii gochuu hin raawwatina. Kan bira mallaqa fattanii turtan asumarraa TV'n keessan inchi meeqaattan TV'n keenya inchi 43dha. TV'n illee argamaa hin jiru TV'n illee argamaa hin jiru wanti hundumtuu callimma godhee liqimsee jira soofaa matu jechuudha. Soofaan hamma kana lafarraa ol ka'eera hamma kana beektu sooficha keenya akkam akka ta'e innaa kanaaf soofaan irraa shanyaanii warratti galchinee jirra kan biraatti immoo ba'uudhaaf yoo namni dhalli namaa haguma jiraata bakka. Jireenya dhiibbaa malee dhiibbaan jiraatanii jedhan kaleessa waan biraa har'a waan biraa borsi immoo akkasi nuti jalqaba yeroo wal arginu yeroo walitti baanu amma waan biraa keessa nan galchiinaa malee isa har'a mana meeqa walirratti ijaarre miti kanumatti ijaarsummaa erginellee warra keenya akkam goona kan yerootti jennee gaafa wal gaafannee qabna bara wal barree erga walii gallee booda jechuudha. Innaa guyyittiin kaleessa isin darbitee akkuma jiraannetti dabarsinee har'as akkasi borsimmoo akkasuma waan ta'eefu kanaafuu akkasiniin jedha. Amma yaada biraa keessa nan galchina. Viidiyoo laayik gochuu hin irraanfatina. Gatii soofaas gatii magaalaas kan mana keenya wal qabsiisnee kachi goonee isinii qabannee dhufna nu eegaa asiniin jenna akkasii nagaa ta'a.
Otoo wareen fixiin immoo maaliif ani isin gaggeessa? Kun haala margaa jirtan kanaani mana duwwaa godheen jira jechuudha har'a. Yaa'u mana naxxaareera sijjammar. Ati xaaxaan kee dhumu ምናምን በቃ እንጀራ መቴሬ waan akkasiiti. Magaalajaan kun isa duraan irra jirudha. Kun haala kanaanii hinuma jijjiirra numa binna ta'uu dide amma garuu irratti safaramee kan biraan hojjetameera. Isas immoo saalooniin kunoo kana fakkaata. Saaloonii akkasittiin gudii godheen kaa'ee. Kunooti magaalajaan garasii kan maskootiidha. Innis immoo hin taane jedhee faalleesseera. Yoo naannolee madaraa waaqan attaraarsa kun saalooniin keenya kana fakkaata manni baay'ee bal'aadha garuu